Hai hordoftoota kiyyaa jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaadha miti jiruuf jireenya akkamii jiruun biyya ormaa akkamii warri biyya keessaas warri biyya alaas warri biyya alaarree amma ho'a keessa jirtu warri biyya keessaa immoo qorra keessa jirtu jechuudha amma nu bira gannadha. Baay'ee qorraa bokkaan yeroo hundaa roobaa bakka namatti tola waan jedhuga malgoonare ganna keessa jirra waan ta'eef isiniin jedha akkam isin jirtu nagaa keessan miti nuti zirra har'a maalan hojjedhe seetam xiqqoo viidiyoo nama na waraabudha beetani deemee goommana bitee haala kanaan goommana dhaabe jechuudha laala. Bareedamne tartiibaan dhaabe akkasumatti dhaabbatamte ire hin beeku garuu kun akka nan goommana dhaabe har'a jechuudha. Wanti dhaabne hundinuu qabateetu jira jechuudha kan nama ajaa'ibu amma yeroo kana yeroo isaan ta'eef hin qabata jechuudha. Ani immoo kun akkuma argitanii koongoo dhadheen jira koongoo argitanii inni akkasiin haala kanaanii akkanatti ataakaltii dhaabaa jirra jechuudhaan jidduu kana na kun amma qofora anatu qofore nama viidiyoo na waraabuun dhaabe jechuudha. Amma sa'aatiin deemeera nu bira bassoo bilaa dhaabeera bassoo bilaa iddoo kanatti an dhaabe jechuudha argitanii bassoo bilaa tokko ishee kanadha kun ishee kana bassoo bilaan ishee kana tokko asitti immoo lama dhaabe tokkoon dhaabe jechuudha. Isaan kun hundinuu qabatanii ilaala kan engadda dhaabe qabatanii jiru jechuudha. Na biyyi keenya baay'ee namatti tola jechuudha yoo waa dhaabdan hin qabata dafeetu biyyoon keessumaa biyyoon Oromiyaa filatamaadhaan beektu nyala kun baala warqee qabatee jira inni jechuudha. Asitti ar'aan bassoo bilaa dhaabe argitanii isheen kun bassoo bilaadha. Ishee kana garuu maqaa ishee hin beeku lammiitu fide kara ta'e kana hin beeku. Kun immoo akkuma argitan shokonota kun shokonoonni illee qabatee jira jechuudha laala qabatee jira baay'ee namatti tola jechuudha. Bolokkeetti isa kana namatti as keewwateerra beeta kiristaaniin nu bira jiran beektu mitiire ittiin hawultii ijaarama waan ta'e jedhanii as keewwatanii deeman jechuudha. Manni keenya beeta kiristaanii bukkee waan ta'eef as naqatanii jechuudha keenya miti isiniin jechuufani na asitti immoo yoo wanti qabatee baarzaafii kana argadhe engadda achi buqqisne kushinaan mallee lafa isaan sirreessine ilaala yaa mana keessattan hojjetaa jira waan ta'eef sirreessine jechuudha. Citiitti godheera garuu hin daladdallee engadda baarzaafii kana achi buqqisee tananii fidee asitti dhaabe jechuudha. Booda iddoo sanaan buqqaa waan ta'eef hin qabataa dhuguma baarzaafii yoo buqqisanii dhaaban qabatee jira arga. Innaa kun baala warqees kan dhaabne qabatee jechuudha. Asiinis waan baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf kunis baala warqeeti lammiitu walitti dhiyeessee dhaabe kana kun siga maxbashaadha isheen kun hin googde garuu na fakkaate kanatu googee malee kana duran dhaabe beektu kun hin googee ishee kana dheengadda dhaabne qabatteerti yeroo kunis qabatee arga qaaraadha kun qaaraadha. Kun immoo abbaa suuyyaa isa gurguddaa sana beektu yoo ta'e warri beektan beekuu dandeessu. Kun immoo wanni dhaabe dama kasee dhaabe kunoo qabataa jira jechuudha. Asii argitanii qabataa jira ilaala harka koon fakkaata. Inni asitti immoo loomii dhaabne
kunoo loomii har'a dhaabame. Kuni bassoo billaadha. Kunis bassoo billaadha. Akkasiin haala kanaanii goommana ilaala. Tartiibaan dhaabee akkanumatti dhaabbata miti. Goommana dhaabee haala kanaan goommana dhaabee jechuudhaan har'a. Akkasii warri isinitti tole like share godhaa. Subscribe godhaa. Warroonni maatiin ta'an immoo maatii ta'aa. Isiniin jenna. Beeta kiristaanii dhagaartuuti sagalee. Har'i bulii jaadha garuu akka Itoophiyaatti maaltu akka jiru hin beeku. Innaa haala kanaanii biqiltuu dhaabee jechuudha. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.